Rumano kanina le irraanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafune. Warone manta beratis jira jirtu baga jiratan maka seakan gesan. Jira jirtu baga jiratan. Hordoftoota kee kabajamoo maaliifin video maammeese kana maaliifin akkatti awwaliiro. Maammeese asumaan yoo dhageesse video kan kee kana midda fi irratti nu hojjedhu. Dafi. An reacting godha jedhee ilaa ammaadhaa hawwee. Hawwi ajaa'ibaatiin eegaatee jira jechuudha. Maaliif garuu maaliif akkatti turte dhiiroo? Wallaahi viidiyoo saadhaa san jechuudha. Haala ajandaa jechuudha dhiyoon gadda waa'ee walloo kun akkaan hafarfamaa ta'e hin turre akkam. Gadda waan uummanni keenya keessa darbe ni yaadattu miti. Kanaaf yeroo san jechuudha sa'aatii sanfaatti gadi lakkise wallaahi viyuu yeroo xiqqoota keessatti nama kumi dhibbe meeqa akka laalu abdii irraa qaba jechuudha. Ammalleen abdii irraa qaba inshaallah. Kotta sin jenna nagaan. Maaliif ana akkatti hawwadhiiroo isin hin hawwine viidiyoo saadhaa kana moo dhaggeeffatanii qoftan? Bara nama dhaggeeffataatti jirtan kun ganaadha jechuudha. Ganaa editing hin godhamne akkasuma immoo kilippiin isaa ganaa hojjetamaa jira. Viidiyooleen isaadhaa ganaa hojjetamaatii jira. Waa hedduutu irraa maqanidha jechuudha. Viidiyoo walloo waliin duraanuu kan diina lolee ra'aanuu yeroo jedhu kana jechuudha. Viidiyoon isaadhaa akka itti hojjetamu kilippii muuziqaa saniin wal affaa akka itti hojjetamu qaba jechuudha. Sun ganaa hojjetama jechuudha. Video saadhaa muuziqaa gadi lakkisee jettaniiti garee adda addaa keessa share gootanii nun baxaabbaxinaa dhiiroo yaake nu dhiisaa wallaahi. Niga warroonni garee keessa jirtan ana jalallee ni jirtan jechuudha. YouTube kee kana jala jechuudha. Ni dhageessanii asuma dhagaa isiniin jedha. Garee adda addaa keessatti illee sinarra dubbatu dhiisullee akkasuma karaa FB karaa TikTokiitiin illee isa video saadhaa kana jechuudha. Mamaxxasitan kana jechuudha dhiisaa of qusadhaa jechuudha. Ini gari osoo hin beekne ni tasaasaata anu ni tasaasaate rakkoon qabu wal beeksimne jechuudha. Nama ofiidhaa tokko jajjabeessine akka inni hamileedhaan as dhufu taasisuu qabna jechuudha. Dhiiroo maal taatan akkan akka Jamaal Hussein maal taatanii as baatanii daftanii sirba maammeedhaa kana irraa dhukkee kaasuu dhabdan dhiiroo maali editing godhuu dhabdanii moo ilaa ammaadhaan nuti hawwiidhaan eeguu jira yoom gadi lakkifama komentii dura aanee anatu barreessa anatu welcome jedhaan jenne nama meeqatuun eegaatii jira jechuudha. Nama meeqatu react godhuudhaaf sirba kana jechuudha. Sirba maammasii kan nama meeqatu react godhuuf eegaatii jira jechuudha. Kanaafuu irratti barfataatii jirtan jechuudha. Ammas wanni isin dhaamu immoo tokko ijoollee walloodhaa kun irra baay'ee social media kana jechuudha faayidaa isaatis hin beeknu akkasuma immoo akka maal ta'es baay'een keenya hin beeknu jechuudha. Kanaaf viidiyoon isaadhaa hojjetamaatii jira. Video san of course ati suutaan isinii dhufa yeroo xiqqoo takka booda jechuudha. Saa xiqqoo takka booda kan isin bira gahuudha jechuudha. Waan baay'ee miti jechuudha. Hagammaadha illee turullee jechuudha. Waan xiqqooma jechuudha. Akkana dubbisa sanitti jechuudha. Akkuma video duraa isinii waraabe takka waan xumurameetii jiru tokko jechuudha. Hundinuu hojjetamee viidiyoon illee kan hojjetameetii jiru jechuudha. Editing godhaniituma post godhuudha. Kanaaf jechuudha walumaa galatti sirba keessan kana immoo dafaati yeroo nami isin eege jechuudha. Maammas ni dhageessaami asuma jala jirtaami. Dhagee. Share irra godhame yoo inni jiraatu dhabe. Warroonni dhaggeeffataati jirtan kun share godha. Baay'isawee jechuudha. Sirba saadhaa kana hamileedhaan eeguu jira jechuudha. Dhiiroo sirbuma akkamiidhaa tahaa. Laal sirba baala gizee faa sanni beektaniimi. Sirba baala gizee tokko baatii takka gahe jechuudha. Maxxanfame way baala gizeen maxxanfame sirba baala gizee jedhu nuhon record mommee maal jasi la elaatiif sanarratti jechuudha gallakkisuudha deema baala gizee mata dureen isaadha jedhu
jedhanii akkasinitti poostii gara garaatiin TikTokiidhaan, FB'dhaan, YouTube'dhaan poostii godhan jechuudha. Way baargise anatu react godha eenyu dura ane barreessa eenyu dunaadha way commentiin isaadha jechuudha hoggota kaan jechuudha laal dhibbatama walirra barreeffamu jechuudha. Nama jechuudha nama yeroo notification irra kaatee dafee yoo barreesse jechuudha sanuu onneefaatu kee achi booda editingii yoo godhe commentii san malee barreeffamuu hin danda'amu jechuudha. Akkasanitti sirba san hamileedhaan eegatee turan jechuudha. Akkasumas akkasanitti yeroo eegame jechuudha sirbi sun lafa jala ibsame jechuudha. Namni dhaqee chaanaalii subscribe notification online jechuudha fayyadu sanarra kaataa yeroo inni achi gadi lakkise jechuudha dafee namarra gaha jechuudha. Kanaafuu isinilleen yeroo gadi lakkistan chaanaalii yoo banatte banadhu takka yeroo xiqqoo takka keessatti beekamtii qabda waan ta'eedhaaf yeroo muraasa takka keessatti subscribe kan keessi guutee sa'aatii kan kee guutee moonii gootee fayyadamuu dandeessa irraa immoo takka sun yoo hin taane yoo ammas chaanaala irratti gadi lakkiftu nu beeksistu malee ta'u chaanaala kan kee beeksiftee chaanaala irratti gadi lakkisuu deemtu kana jechuudha. Gara FB'tiin gara garaatiin asirratti gadi lakkisuu deema sa'a kana sa'a osoo hin taane achirra gadi lakkisaa jetta. Sa'aatii himuun qabdu. Sa'aatii akkasitti himuun qabdu. Achirra gadi lakkisa chaanaala kanarratti gadi lakkisaa jettee maqaa jechuudha profaayilii isaadhaan maxxansitee achi booda nuti subscribe notification irra godhatte ijoolleen achi booda ni eeggatti ana commentii dura barreessaa nan barreessa jechuudha. Ni eeggatti achi booda jechuudha yeroo akkasanitti ture. Ani muuziqaa koo boruu ammaan gaafa jimataa gaafa akkasii jedhamee galaqqifamami akkasanitti jettee barreessite jechuudha. Gaafsan inni online seenilleen iseenee si eega hamileedhaan si eega jechuudha malee yoo zim jettee sa'aatii taane tokko gadi lakkifte namni hin dhufu jechuudha. Kanaaf akkana godhiin kun dhaamsa kooti. Gurra calawu. Inni biraadha immoo nuti immoo warroonni gara social media kan akkana xiqqoo olkaaf jaati jirtan kuni react godhaa fi dhiiroo mucaa kana jajjabeessa bakka inni jiru bakka jiru jechuudha gangalatee dadhabee hin jenne rakkoo uummata isaatii waliin cinqamaatii muuziqaa kana baasuun garuu baay'ee takka wallahi baay'ee takka uni ulfaata garuu akka kana ta'eetii inni dhufaati jira welcome jennaani haa dhufuutii bakka nagaan dhufee jennaani chaanaala isaadha jechuudha. Akkasuma immoo waan inni irratti post godhu deemu san jechuudha. Nuti immoo support godhuu qabnaa jechuudha. Dirqama keenya waan ta'eedhaaf jechuudha. Yoo nuti hin jajjabeesse namni biraan jajjabeessu. Yoo abbaan iyyate ollaan nama dirmatti jedhanimi kanaafuu yoo nuti jechuudha achi jenne malee namni biraatillee dirmatuu hin danda'u. Akkasuma ijoolleen Oromiyaatillee as jala jirtanillee sirba maammeessa kana yeroo inni gadi lakkise maal isin jedhuga nomination react akka support godhaa isin jedha. Akkasuma ijoollee walootillee kan daddeessan jinni jirtanii react godhuu dhiiru. Nagarree garuu mee react godha yaalame hunduu keessan warra as jala jirtan kun wallaalta na fakkaata garuu walumaa galatti yoo YouTube baratuu barbaaddanis yoo waa hunda baratuu barbaaddan chaanaalii naatoo walloo kana subscribe godhaati. Akkasuma playlist jala barnoota YouTube editing waa hedduutu jira jechuudha. Wanni hin jirre jiru achitti yoo dadde jechuudha wallahi waa hedduutu jira. Dhaqaati ilaala. Kanaaf akkasitti argattanii irraa fayyadamuu ni dandeessanii isin jedha. Hordoftoota kee kabajamoo walumaa galatti maammee nuti si eegaatti jira hamileedhaan si eegaatti jira uummanni akkasuma react godhilleen uummanni jaalatee hamileen jajjabeessanii jiranii anilleen kanaaf viidiyoo kana irra deddeebi'ee react si godhaatee jira akkasuma immoo si jajjabeessaatee jira hamilee si taatee jira haga tokko kanaaf uummanni anallee na jajjabeessee jira. Kanaaf jabaadhu naan jennii haga tokko gara TikTokiitiin gara TikTokii faadhaan jechuudha uummata beeksiseetiin jira. Yeroo xiqqoota keessatti viewun isaadha gara 10,000 olii darbee jechuudha. Kanaaf uummanni akkasanitti beekeetii jira namni gara biraatti qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya kabajamoo viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii maammee seet gotta siyaaneetii jira. Dafee viidiyoo ajaa'ibaa kwalitii ajaa'ibaa tiin gadi ba'isin jenna hordoftoota keenya kabajamoo nagaan jiraadhaa.